አቤት እናትነት ሚስጥሩ ረቂቅ ወረት የሌለበት ፍቅሩ የማያልቅ አቤት እናትነት ሚስጥሩ ረቂቅ ወረት የሌለበት ፍቅሩ የማያልቅ የራሷን ቢሳታ የልጇን እያየች ስታመሙ ታማ ተጨንቃ የኖረች የእናትነት ሐቋን አላህ አርጎት ከፍ ከእግሯ ስር አረገው የጀነትን ቁልፍ ያ ኡሚ ያ ኡሚ ያ ኡሚ ያ ኡሚ የጀሊሉን ፍጥረት እስኪርግቧን እዩዋት ከሆዷ ያወጣች ልጇን ስትመግባት ሰው አይል እንስሳ ሁሉም السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبوليوان كو هندوم تكيسانيو أردوفتوني تكوما فاميلي مرت كيسانو أكن جرتو نجا كيساني فيادا أكس مسؤولوني أمن تابرو أبوليوان كو الشمار كفوني جرى جرتو سنين جنيرة أكم جرتو نجا كيساني فيادا أكن نجا أبداني أبدين كبا بك جرتني تربي فيا جالة تكوما ربي سني فاكنو نجاني كيساني سني فابايتو سنين جرا إيجا حدث أكوما دوري أكوما براتامي manni tokkummaa faamilii nyaataan dhugaatiidhaan akkasumas immoo wantoota rifeensaa wantoota fuulaatiin dur beekamaa ture garuu yoo wadhakkaadha haalli mijatu baannaan dhiisee jira amma immoo kutadhee deebi'ee jira isinii jedha warroonni mana kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuu hin dagatinaa warroonni durana hojii jirtanii na qarqaartan waa hundaanuu laayikiidhaan subscribeidhaan akkasuma sheeriidhaan koomentiidhaan na bira dhaabbataa turtan warri maatii konkoo taatanii hanga ammaan hojii deemtan hundumti keessaniyyuu guddaa galatamaa ulfaadhaa ana bira qooda guddaa qabdan isiniin jechuu jaaladha obboleewwan kiyya manni kiyya ammas akkuma itti fufetti isiniin jedha wadhakkaadhaanis dhaamnu ammoo itti deebineerraa nyaata dhugaatii olii hojjenna waan beenne wal barsiine waan beenne immoo walirraa barra isiniin jedha anis beekee osoo hin ta'in nyaannis haarawa ta'e osoo hin ta'in namni hundumtuu xariiqaa mana keessatti hojjetu garagara qaba yookiin immoo akkaataa hojii isaa mana manatti hundumti kennaayyuu garagaraa jechuudha kanaaf wantoota akkasii immoo wal barsiifnee walirraa hoo barree miidhaa qaba hin jedhu faayidaa qaba jedha malee ka itti tole ilaalee ka ittiin tole dhiisee ka itti tole immoo ilaalee laayik godhe kaitti tole mana kana maatii godhee jajjabeessuu qaba kan jedhu immoo subscribe godhe gara mana keenyaa dabalamu mirga keessan isiniin jedha galatooma warroonni maatii naa taatanii hanga ammaan hojii deemaa jirtanii warroonni dhuftanillee maatii naa ta'uudhaaf itti qophooftan hundumti keessanii galatooma isiniin jedha obboleewwan kiyya egaa akkuma argitan guyyaa har'aa kan qabadhee isin dhufe ruuzii maaliif fuuldura keenya goote mucattiin tuni jechuun keessanii hafu ruuzii qabadhee dhufee jira guyyaa hadhaa ruuzii kiyyammoo dhiqee haala kanaan bareechee qabadhee dhufee jira ruuzii dhiqameedha jechuudha ruuzii dirqama haga fe'e bi'oo fe'ellee hoo ta'e dirqama keenya dhiquun jechuudha maaliifi wantoonni maashinii isaan keessa galassuun iyyuu maashinii akkamii akka ta'e hin beeknu ka ashagamee ittiin dhufu harki namaa tuquu danda'a kanaaf yeroo kamiyyuu waan kamiyyuu bi'oollee hoo ta'e dirqama fayyaa keenyaaf jennee dhiquu qabna isiniin jedha dhiqaa isiniin jedha asitti ruuzii kan koo eeguma dhiqee haala kanaan qopheeffadhee maal godha bishaan yookiin bishaan danfise itti buufadhaa jechuudha ruuzii kan koo lukkuudhaaf hojjenna lukkuullee lafee osoo hin ta'in lukkuu sudrii yookiin immoo foon isaa saniin itti hojjenna bishaan danfaadha akkuma argitanii bishaan koo egaa haala kanaan itti buufadhee ka'een booda itti qadaadhaa jechuudha haaluma isin argitan kanaan qadaadee amma immoo waan isaaf nu barbaachisanii walii ilaallaa turtiin keessaan anuma wajjin haa ta'u baay'ee salphaa fi baay'ee qallalii kan ta'e akka barbaadanii sa'aatii barbaadan yoo masan kan isin dhaqqabuu danda'u nyaataa fi misarratti ta'e irratti illee yoo ta'e waan garatti nama ulfaate baay'ee nama dhibu sanii miti kanaaf mee wajjin haalaallu wantoota nu barbaachisa. Okay, obboleewwan koo wantoonni nu barbaachisanillee waa baay'ee miti wantoonni ruuzii kan hojjechuudhaan nu barbaachisanii asitti akkuma agartanii foon lukkuu baay'ee nutsuu kan ta'e jechuudha seeraan dhiqee haala kanaan akkuma isin argitanii furdinni isaallee ulfaanni isaallee haga nagaa haala kanaan muree qopheeffadhee jira jechuudha lukkuu hojjechuu ruuzii hojjechuudhaa fi hoo barbaadan foon lukkuu lafee qabu saniillee hojjechuu dandeessanii hoo barbaadan foon wariitiinillee hojjechuu dandeessanii waan barbaadanii hojjechuu hin dandeessu garuu kan baay'ee salphaanaaf ta'e isa kana laphee isaa tokko yookiin sudura isa jettorree arabaa isa tokko fi gimmaasha qopheeffadhee jira itti aansuudhaan asitti atara na fakkaate garuu shumburaa miti atara dheedhii yookiin immoo isheeta isaa
qopheeffadhee jira haala kanaani. Asitti immoo dinnicha qopheeffadhee jira haala kanaan mummuree yookiin ulfaanni isaallee haaluma kana fakkaata. Isa qopheeffadhee jira. Waa baay'ee miti barbaadan kaarotiitti dabaluu dandeessanii, burukuliitti dabaluu dandeessa. Waan barbaadan waan nu barbaachisa itti dabaluu dandeessa. Asitti nacci shunkurtii fi zinjibila qopheeffadhee jira. Egaa kan nu barbaachisu isaan kanniini jechuudha. Egaa isaan kanniini isaan keessaa immoo itti dabalataa shunkurtiidha. Shunkurtii keenya immoo akkuma argatanii haga barbaadanii isa immoo murree geessinee asitti immoo distii ibiddarra kaa'ee jira jechuudha. Distii keenya egaa ibiddarra kenneen booda zayitii itti buufannaa jechuudha. Zayitii kan koo fidaa jira. Sagaleen yeroo irra horaabanii fi yeroo hojjetan tokko namaaf hin ta'u. Inni akkasii tokko namaaf hin ta'u maalumaaf iyyuu zayitii kan koo itti buufadha. Zayitii gosa lamaati kan ittiin buufadhu. Egaa zayitii normaalii fi zayitii olive oiliidha kan itti buufadhu. Isin kan barbaadaniin lachuun keessaa tokko hojjechuu dandeessanii kan itti barbaachisaa ta'eeni. Egaa olive oilii akkuma beeknu fayyaa keenya barbaachisaadha. Isa bichaallee gochuun hin dandeenya. Sagalee koo dhiifama wajjini. Xiqqoosi sirriimti natti fakkaate. Egaa zayitii kan koo olive oilii itti buufadhee shunkurtii kan koo gara xabbasuu yookiin immoo bilcheechuutti deemaa jechuudha. Akkuma argitan haala kanaan shunkurtii kan koo bilcheessaa akkuma isin argaa jirtanii. Ana bilchaatu shunkurtiin kan koo haaluma kanaan eegaa kolbatti akka inni seeraanii bunni ta'e yookiin immoo malkee biraawun isa jedhamu naa kennu godha. Maaliif lukkuudha hojjadha gatii ta'ee fi adii kanaanii miti diqqoosi kolbatti bilcheessuu qaba. Kun akkuma argitan immoo haala kanaan bilcheessaa jira jechuudha. Bilchaataatumaan jira lukkuuni shunkurtiin jechuudha soorii. Egaa shunkurtii haaluma kanaan bilcheessaa. Shunkurtii yeroo bilcheessuu kidaanii ittiin qadaadu akka bishaanii warree shunkurtiin akka waxii hojjennu sanitti akka hin bilchaanne gatii barbaaduu fi kidaanii odoo hin banini haala kanaan bilcheechaa jechuudha. Egaa haaluma kanaan itti fufnaa bilcheessuu isaatitti haga inni diqqoosi amma kun loonii isaa malkii isaa yookiin loonii isaa jijjiiree jira. Malkii isaa gara bunni ta'ee jira. Waan gubatee isinitti fakkaatini kan akka an barbaadu naaf ta'aa jira jechuudha. Malkii isaa baay'ee namatti tola. Egaa akka immoo wal fakkaatee bilchaatuudhaaf ammas saluu qabna yookiin immoo waliin dhahuu qabna. Akka gosa tokko ta'ee nuuf bilchaatu jechuudha. Kun haala kanaan ta'ee bilchaatee jira. Amma asitti argitan timaatimii firee tokkooti. Timaatimii firee tokko muree haala kanaan qopheeffadhee jira. Akka duratti viidiyoo dursaatitti isinitti himne isaadha. Achiin gamana salsaa yookiin immoo cuunfaa timaatimii orgaanik kan ta'e yookiin immoo bi'oo kan ta'edha. Isa bicuusii itti buufadheera irraa isin waan barbaanne timaatima diqqoosii harka bazaa itti gootanii yookiin harka barakachiistanii itti buufachuu dandeessanii jechuudha. Hoo salsaallee manaa hin qabne waa tokko rakkoon hin jiru. Timaatimii qofas ta'uu qaba. Egaa haaluma kanaanii timaatimii shunkurtii salsaa kana walitti bilcheessinaa jechuudha. Kolbatti xabbasna haga bishaan timaatimii fi salsichaa fixee haga immoo gara zayitii qofatti baasutti haala kanaan xabbasna jechuudha. Kolbattaan bilchaatu. Egaa akkanumatti xabbasneetuma eennaa. Egaa akkuma dura isinitti hime sagalee yeroo waraabamuu fi viidiyoon yeroo hojjetamu tokko miti. Kanaafi sagaleen afoo deemee yookiin viidiyoon duubatti harkifachuu danda'a. Nuuf golchaa isiniin jenna. Maaliif sagalee chichichichi jedhu kanatu jira waan ta'eef isaaf sagalee dhaamsine kun haala isin argitan kanaan bareeda ta'e shunkurtii salsaa timaatimii walitti nu bilchaatee jira jechuudha. Baay'ee namatti tola malkii isaatu. Itti aansuudhaan immoo lukkuu fidee itti buusaa foon lukkichaa jechuudha. Foon lukkuu kanallee kolbatti waliin bilcheessa jechuudha. Haga bishaan foon lukkicha keessaa bahu sun xuuxamee fixatee zayitiin qofti hafutti haaluma kanaan suuta jedhee bilcheessa jechuudha. Qassadhaa bilchaatu. Egaa yeroo kanas kidaaniitti qadaadu anini akkanumatti diqqoosii bilcheessa. Haaluma kana akkuma isin argitanii kolbatti mixixxa godhee bishaan isaa sanii bishaan foon lukkuu keessaa bahu san kolban mixixxaa godhu akkanumatti godhee xabbasaa jechuudha. Shittaa timaatimii shunkurtii sunis akka foon keessa galee foon xaamii bareeda nuu kennuuf jechuudha. Haala kanaan xabbasna. Egaa haala kanaan xabbasne kun akkuma argitan zayitiin kophaa ba'ee mul'ata. Baay'ee bilchaatee jira. Foon asii bara kanaa yaa biyya ormaa kunniin akka biyya Itoophiyaatti miti yooma san bilchaata.
Egaa kanaafi baay'ee bilchaan isaa nama hin dhibu. Itti aansuudhaan immoo qullubbii adii fi zinjibila walitti qopheeffadhe sanii maankaa shaayii waan tokko ta'u itti buufadhee jira isiniin jedha. Asitti qimamii na barbaachisan qopheeffadhee jira. Paapirikaa, irdii fi maajii tokko, qimamii kabsaa yookiin kamaruuzaa fi foollukuutii hojjetanii fi qimamii gosoota torbaa qabu sanidha. Hundumaayyuu paapirikaa qofaadha. Maankaa shaayii gimmaasha kan godhe kaawwan maankaa shaayii tokko tokkodha. Egaa isa maajii tokko wajjin itti buufadha. Qimamii fi lukkuchi odoowwan biraa ittiin buufatiin akka wal fudhatuu fi kan isa kana godhu. Egaa amma haaluma isin argitan kanaanii waliin gahaa jechuudha. Kolbatti isaaniillee waliin bilcheessaa akka wal fudhatanii. Egaa qimamii itti buustan immoo diqqoo harki keessan akka irraa aarrafne distoonni gosoota kanaa dafee qabachuu baay'ata waan ta'eef kun argitanii haala kanaan bilchaate waliin gahee bilcheessee malki isaa baay'ee namatti tola dhugaa dubbachuudhaa fi akka ammasitti ilaaltanii miti. Kaameraan diqqoo xiraatii hin qabu waan ta'eef dhiifamnuuf golchaa. Itti aansuudhaan immoo dinnicha kan koo itti buufadha. Yoo qimamoonni hundumtuu foonaan lukkuu wajjin wal nyaatee xaamii isaa hunda fudhatee diqqoosii dinnichaanis akka xaamoota kaawwanii fudhatuu fi diqqoosii itti buusee ajaa'ibahee kolbatti waliin dhayaa jechuudha yookiin ammaasala akka innis xaamii saniin fudhatee diqqoosii xabbafamuu jechuudha. Kun akkuma argitan haala kanaan bilchaatee xabbafamee jira malee hin bilchaanne dhiifama. Itti aansuudhaan immoo asheetaa ataraa kan koo itti buufadha. Isa immoo kolbattiin bilcheessu. Isa gatii baay'ee bilcheessuu hin barbaanneef isa diqqoomisii waliin dhayaa akkuma wal keessa seenuu fi isa amma dursee jala bilcheesse booddeellee ganaa ruuzii hojii gatii bilchaata ta'ee fi inuma deemaa jechuudha. Akka isa itti buuseenii baay'ee hin tursiisu. Itti aansuudhaan immoo ruuzii kan koo kan duratti dhiqee zafe bishaan danfaadhaanii kaayisan fidee itti buufadha jechuudha. Bishaan ruuzii yoo bishaan ho'aadhaan dura zaftan ta'ee deebitanii immoo bishaan biraa ittiin buusina. Waan zafattanii bishaan zaftan san keessaan jissina isuma wajjin itti buusaa. Nutsuu waan ta'eef dura ruuzii waan dhixxan ta'e waa tokko rakkinnan qabu. Akka isin jalaa hin marqamne yookiin ruuzni keessan akka isin jalaa hin ballaane bishaan biroo ittiin dabalina. Bishaanuma dura ruuzicha buuftan sana wajjin disti magaalabbaxaati akka inni wajjumaa isa hojii bilchaatu godha malee bishaan biraa itti daballaani baay'ee isin jalaa baxaxama. Egaa haaluma kanaan immoo egaa ruuzichatti buusee olii na'ee sooqidda koo itti godhadhee qamamoota na barbaachisu dura itti godheef kan itti gochuu qabu sooqidda qofa laalaa jechuudha. Maajii tokko itti godheera inni xaamii hin geessineef yookiin mi'aa hin kennineef yoo ta'e laalee diqqoosii ammallee itti buufadha jechuudha ruuzichatti sooqidda. Egaa viidiyichi kan koo akkanumaan deema. Amma ruuzicha koo akkana godhee bishaan gahaadha kun kolbatti bilcheessas haala gaariidhaan naaf bilchaata. Akkana godhee qadaadee dhiisaa jechuudha. Yeroo tokko yookiin danfaa lama yeroo inni danfuu maal godhaa ibidda jalaa qannasaa jechuudha. Ibidda jalaa qannasee jala isaatitti immoo gastar yookiin kan waraqaa yeroo foollukooma homa galchinu itti marree galchinu sanii dhiifama hojii asirra suura irratti isin hin galchine isa distii tafa isaa jala yookiin maqammacaa ibidda irra godhee ibidda jalaa qannasee itti qadaadee dhiisaa ho'achi itti dho'uu fi hafuura isaa kan duraatiin akka inni bilchaatu godha. Bishaan biraa gatii itti dabalee isaan qassedhee ruuziin malki bareedaan naa bilchaata jechuudha. Haala kanaan bilcheessaa itti qadaadee dhiisaa jechuudha. Haga inni lama daffee deebi'ee immoo ibidda jalaa qannasutti. Baay'ee bareedaadha ruuziin kun dhugaa dubbachuudhaa fi hojjedhaa nyaadhaa laalaatiin natti maa'a hundumtuu xariiqaa garaagaraatiin hojjetama manatti abbaanii. Egaa amma akkuma argitan kun ruuziin kan koo isa kana fakkaata. Waan akka hin baxaxamnee waan akka hin taane haala bareedaa ta'een naa bilchaatee jira. Dinnichaan illee kun amma yeroo intinaadhaan tokko diqqoosii dinnichaan muriinsi isaa xiqqaate kolbatti bilchaateera garuu kun baay'ee normaal bareedaa ta'ee bilchaate. Ruuziin illee kun akka an barbaadutti naa bilchaatee jira. Wanta konti inni baxaxame hin jiru. Dinnichaas kun akkuma isin asitti argitanii haala kanaan jechuudha. Firkitti hidhee bilchaatee jira. Baay'ee namatti tola. Dhugaa dubbachuudhaa fi egaa ruuzii kan koo irraa baaseen booda sa'aan irratti dhiyeessa. Aara isaa laalaa maashaallah tabaarakallaa. Egaa akkasifaa kan barakaa isiniif haa ta'u isiniin jedha maatii tokkummaa. Egaa
kanaanii sahanii kootirratti buusee dhiyeeffadheera. Maatiin guutuu yeroo tokko jaalala biyyaa deebisuu fi akka biyya ormaatti qofa osoo hin ta'in akka biyya ofiitti illee bulla. Sahanii tokko irratti akka nyaataniif godheetti sahanii kanarratti buusee dhiyeessee jira. Shumburaa sanii diqqoosii shumburaa jedha ataricha diqqoosii bishaanitti daffaa yeroo lama bichaa daffisee biyaansi daqiiqaa tokko waan ta'u jechuudha daffisee gubbarraaf akka diikooriidhaaf naa ta'u itti godhe diikoorii abbaan barbaadde akka barbaadanii baasu lakki jettanii akka barbaadanii isaan irra buufatanii mirga keessan akka barbaadanii nyaachuu maatii keessan wajjin isiniin jedha. Egaa akkuma dubbiin afaanii jedhamu afaan dursa kan nyaatu ijaadha kan jedhamu mitiire. Egaa akkuma sanii fi dursa ijji kenna dursee haa nyaatuudhaaf yaa hamma danda'e tokko yaalee jira. Diikoorii kanaaf baay'ee baalamoo miti yookiin immoo ogummaa isaa hin qabu. Egaa haala kanaan ruuzii hadhaa hojjedhee qopheessee geessee jira. Egaa viidiyoon kun isinitti tole obboleewwan koo laayik sheer gochuu hin dagatinaa, koomentii naa kaa'uu hin dagatinaa. Yaada keessan naaf qoodaa. Yaadni keessan baay'ee na gargaara. Akka hojii kan koo fuulduraas itti fufuus kan na godhu koomentii isin naa keettanii ilaalcha isin naa qabdanii isiniin jedha. Namni nama ta'e namni hin dogongorre